inni barbaadu wanni irra deddeebi'ee isinitti uumaa maallaqan leenji gargaarsa keessan ni haafu ummanni Oromoo kan jiru qalbii takkaan hafuura takkaan jiraadhaa wal jeeqanii nun jeeqinaa. Walaali keessan nutti haafu tokkummaa keessan nu eegaa mana kan jechaa jiru. Obboleeyyan keenya amma yeroo ani haasa'e kanatti wanti kanaan kan wareegamu yeroo kana keessatti rabbi isinuma sodaadha dhiiga obboleeyyan keenyatti jaala wal kabaja wal dhaggeeffadha wal jaaladha waan biraa yoo dhabdan tokkummaa Oromummaa irratti gundoo ite kan tokkummaa jaalala ummata keenya calaqqisiistu biyya keenya mana jiru boolla san keessatti bolla san keessatti qabuudha. Abaaboo opinioonii oliyeetii oliitiin ilmaa Oromoo garaagarummaa takka malee diinaan bitan. Bolla san keessatti Islaamaa fi Kiristaanaa waaqeffatan jiru. Bolla san keessatti waldaa taasii haramtee baay'ee nama qabu. Bolla san keessatti diinis addaan hin fille duutis addaan hin fille Oromoolee addaan waliin fille tokkummaadhaan dhufe jechuudha. Kalau berarti wani nuti wadan irku agar tadi dia mereka irku ilmu orang orang juga mai wani saja kan tohumma orang di alaman isa hadido kan orang mau buruk juru dudi salle habur kan orang mau sampai setik ese dua juru tidak hadikam tohumma orang mau barang gratis Kini imam kayaknya di kalsotenya nirizom na Oromia nirizom. Hedduu galatoomii Jawaar, hedduu galatoomii yeroo tokko haati ilma hoodhamte yeroo meeqa ililchiti mee ililcha warri dubartii ammarri qabana sadarteessaa gaa jiraadha hedduu galatoomaadha.